أهلا وسهلا يا رمضان أهلا وسهلا يا رمضان جي أقمتشم باياتو يا رمضان شيطاني تيدمتو يا رمضان يا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك 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 يا رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawwattoota fi kabajamtoota keenya warri biyya keessa fi biyya alaa teessanii nu daawwachaa jirtan kun miidiyaa keessan Kush 5 Show Studioodha. Baga rabbiin baatii soomanaa kanaan jala bultii isaatiin isin ga'e. Akkuma beekamu jechuudha guyyaan boruu sooman oolama. Kanumaaf daawwattoota fi kabajamtoota keenya baga ittiin isin ga'e isiniin jecha waggaa ittiin waa deebisu. Asumaan jechuudha warriin akka carraa ta'eetiin natti mufatta yoo jiraattan taate angara kiyya namattis mufadheen beeku afooraan illaa isiniin jedhee jira. Isinis akka ooyifii naa gootan abdiin qaba. Baatiin kun baatii keerii, baatii jaalalaa, baatii kaqaban itti sadaqatan, baatii ibaadaa itti dalagatanii fi baatii immoo kan du'eef rabbiin itti kadhatanidha. Baatiin kun immoo baatii 11 keessaa baatii 12 keessaa jechuudha. Baatiin 11 akkanumatti dabree baatiin tokko kun immoo ka ibaadatii ka waan hundi itti qeebalamudha. Kan rabbii ufillee itti yaadatanidha. Kanaaf yoo akka carraa ka isin mufachiisu taate dhiifama naaf godha. Anis gara kiyyaa dhiifama isiniin jedhee jira. Afoonaa illaa isiniin jedhe. Kanaaf daawwattoota fi kabajamtoota keenya warreen biyyoota garaagaraa bakka hojiitti illee dabarsuu dandeessanii jiini kun immoo warreen keessattuu mana xalabaa dalaydan, mana madaamii dalaydan akka isin miidhus ima beeka, hojiin isinitti baay'ata. Kanaaf waan hundaayyuu obsaan dabarsuun immoo dirqama keessanii jajjabaadha. Inshaallah yoo rabbiin jedhe immoo waan babbareeda viidiyoo babbareedas ka isin bashannansiisus ka barumsa irraa fudhattanis jechuudha isiniif hojjedha. Inshaallah yoo rabbi jedhe. Kanaaf baatiin kun immoo baatii keeritii. Warriin immoo hiriyoonni kiyya jechuudha bara dabre Adaamatti soome, bara duraa immoo Yaman ture, bara immoo as Imaaraatidha. Bara dhufu immoo rabbiin bakka nageessu hin beekamu yookiin Kanaadaatti soomuu danda'a yoo rabbi jedhee jechuudha. Kanaaf warreen biyyootuma garaagaraa teessaniitiin sooma kana soomuuf qophaa'aa jirtan karaa jiraatiin immoo baga isiniin ga'e immoo naaf barreessaa, koomentii babbareedas barreessaa. Waan sirreessuu qabus yoo jiraatu taate na sirreessisaa isiniin jedha. Inshaallah yoo rabbi jedhe immoo hiriyoottan kiyyas warreen Yaman jiraatan haadha manaa kiyyaa, mucaa kiyyaa, hiriyoottan kiyyaa hunda isaaniitu baga jala bultiidhaan isiniin ga'e jedhaani. Hiriyoottan kiyyas jechuudha daawwattoota kiyya warreen hangaarraa kana na hordofaa turtan, na jajjabeessaa turtan, na qeeqas turtan baga isiniin ga'e isiniin jedha. Baatiin kun baatii keerii isiniif haa ta'u kan itti milkooftan. Isiniif haa ta'u waggaa dheeraa immoo dalaydaniitiin baatii kana keessa milkooftanii warreen biyya keessanitti galuu barbaadan rabbiin nagaan maatii keessanitti isin haa galchu. Hedduun keessan immoo biyya namaa jiraattanii maatii keessan ni yaaddanii. Namni yeroo sooma hiikallee ta'ee yoggaa sooma qabus yeroo ayyaanas namni maatii ofii hin yaadanne hin jiru. Akka isinitti ulfaatus ima beeka. Inshaallah rabbiin immoo yaada muraada isinii guutee maatii keessanii nagaa wal isinaa qunnamsiisuu, maatii keessanii nagaa wal isinaa agarsiisuu isiniin jedha. Hiriyoottan kiyyaa ka Yaman jiraattanis baga isiniin ga'e isiniin jedha. Hunda keessaniin iyyuu jaalalaa fi kabajaa isiniif qabu asumaan isinii ibsuu barbaada. Akkasumas warreen Keeniyaa jirtanis hiriyoottan kiyyaa warreen garas jirtanis warri biyya jirtanis baga baatii Ramadaanaa baatii jaalatamtuu tanaan isiniin ga'e. Inshaallah yoo rabbi jedhe immoo akka durii isanitti bakka tokkotti dacha'uun kennan oolu bakka tokkotti dacha'anitiin akka wajjin dabarsinu abdiin qaba. Kanaaf daawwattoota fi kabajamtoota keenya viidiyoo dheeraa isiniif maruuf yeroo isin qabu waan ta'eef hanganuma baga isiniin ga'e isiniin jechuu barbaade. Ulfaadhaa galatooma. Viidiyoo kana immoo share, subscribe gochuu hin dagatinaatii nu jajjabeessaa. Waan isirraa yoo jiraate immoo nu sirreessisa. Asumaan immoo viidiyoo kaleessa gadi isinii dhiisis tokko immoo jala seentaniitiin laaluu hin dagatinaati. Akka carraa ta'e warreen qaraamaa keessa jirtanii fi warreen immoo fiizaa keessan sirreeffachuu barbaadan viidiyoo san jala seentaniitiin information achirraa fudhattanii gaafii illee yoo barbaadan gaafachuu dandeessanii. Keessattuu warreen Imaaraatii keessa jirtan jechuudha. Warreen garaa dhufuu barbaadan illee achumarraa hubattanii jechuudha. Keessan na gaafattanii yoo jettan rakkoon qabu. Lakkoofsi bilbilaa immoo poostara gubbaa jira. Achirraan immoo gaafachuu hin dandeessanii isiniin jedha. Kanaaf daawwattoota fi kabajamtoota keenya marajaa biraa immoo yookiin immoo
information biraa yoo barbaadan karaa Kush 5 Show studioodhaan karaa page kiyyaatiin naqunnamuu dandeessanii karaa Facebookatiin jechuudha. Karaa Facebookitiin immoo damma jaalalaa jettanii yoo seentan argachuu dandeessanii. Information babbareedaa immoo san irratti isiniif dabarsaa isiniin. Kanaaf daawwattoota fi kabajamtoota keenya information yoo barbaadan karaa damma jaalalaatii fi Facebook Kush 5 Show studioodhaan dubbisuu dandeessanii isiniin jedha. Warreen immoo maatii nuuf hin taane maatii ta'uudhaan bakka deemtu san tuuxanii maatii ta'uu hin dagatinaa isiniin jedha. Naazinitti haa ta'u assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh isin jaaladha isin kabaja. Rabbiin immoo baatii keerii nuuf haa taasisu ta'e itti ibaadaa dalagannu ta'e itti sadaqannu ta'a. Rabbiin itti kadhannu nu haa ta'u isiniin jedha. Warri akka kiyyaa biyya namaatitti soomaa jirtan hundi keessaniyyuu guyyaa Rabbi jedhee maatii keessanii wal arguun ooltanii Rabbiin maatii keessanii nagaa wal isin agarsiisu. Warreen immoo jaalallee keessaniin haadha manaa keessanii yookiin abbaa manaa keessanii ijoollee keessanii gargar baatanii jiraatan Rabbiin immoo laaftumatti baatii kana keessa waan isin barbaadan hunda isin guute kara maatii keessanillee kara ijoollee keessanillee isin haada baluu isin jedha. Anallee akkasumatti jaartitti yaa Rabbi walitti nagaan nu haa geessuun jedha. Akkasumatti nagaan haa ta'a isin jaaladha isin kabajaa galatooma ulfaadhaa Rabbi isin biraa jiraatu. Boru video bareeda nagaa walitti deebinutti nagaan turaa isin jedha. Soomni sooma nagaa isin haa ta'u. Inshallah ta'e itti mulkooftan isin haa ta'u isin jedha. Ramadan Mubarak isin jedhee jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رمضان عندي تلتو قيو سكتشو يا رمضان ملكي براق الآخرة يا رمضان دينكي جر راحة بشارة يا رمضان عفمي دنقو يا أقبو يا رمضان ربي أما فيدي أفكبو يا رمضان قبول ما مرقي لليسو يا رمضان سيكي سكيريفو مرتيسو يا رمضان عندي زكاة أجري دجادا يا رمضان مخلوق أفرح مني ودادا يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان يا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك 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 يا رمضان ويا مرحبا بك